Hashama harka fuudhuun dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundatti nagaan keenya sinaa qaqqabu jechuun sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. Isinis bakka teessanii sagantaa faana aartii Oromoo akka hordoftan gamnummaas amma dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya waliin turtii gaarii. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa haala aartii fi artistii Oromoo irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Yeroo gabaabaa keessatti haala adeemsaa fi yeroo itti uummati Oromoo jiru akkasuma aartiin isaa immoo maalirraa jira isa jedhu waama gabaabaa keessatti waliin ilaala dhaggeeffattoota keenya. Akkuma beekamu qabsoo uummata Oromoo keessatti aartii fi artistiin Oromoo wareegamaa jajjabduu waggoota dheeraatti kaasanii kan kafalaa dhufanii fi akkasuma haga har'aatti kan kafalaa jiran ta'uu eenyu jalaa dhokataa miti. Yeroo ammaa kanas erga qabsoon uummata Oromoo buttootaan harka butame boodas artistiin Oromoo karaa lamatti ba'uudhaan kan karaa uummataa kan karaa dhimma dhuunfaa ofiirra godhuudhaan haalaa fi qabsoo uummataa daandii gubbaatti gatanii gara ofiidhaaf ammoo kan ammoo faayidaa ofiidhaaf gara qaama uummata miidhutti yookiin immoo qaama mootummaatti hirkachuudhaan uummata isaan kaleessa sagalee ta'aa fi turanotu ajjeefamuu utuu du'uu daa'imaa fi maanguddoon utuu salphatu kanneen hayyooti ta'an kan biyyarraa baqachaa utuu jiranii fi kaan ammoo mana hidhaatti gurgurame artistiin akka isaanii ta'e akka artistoonni hangafa kan akka Dhaadhii Gallaanii akkasuma artistii keenya jaallatamaaf kabajamaa kan onnee uummata Oromoo hedduu booressee deeme artist Hacaaluu Hundeessaa sirna kanaan dhabnee isaan cina dhaabbachuun garuu waan artistii Oromoo irraa hin baratamne yookiin immoo qabsoo sabaa ganuun artistii Oromoo irraa kan hin baratamne ta'uu hedduu kan nama ajaa'ibsiisudha. Yeroo bara Wasanuu Didoo bara Haayile Sillaaseetti maasaan gamaa lafan baatu jedhee hogguu sirbutti sirni Haayile Sillaasee artistii Wasanuu Didoo hangaftichaa aartii Oromoo uummata kaasee jechuudhaan mana hidhaatti gararraa ture booda artistii Wasanuu Didoo ajjeefamee jira. Sanarraa kaasee kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, kanneen akka Jireenyaa, kanneen akka Usmaayyoo Muusaa, kanneen akka Maaramee Harqaa, kanneen akka Galaana Daadhii Galaan, kanneen akka artist Hacaaluu Hundeessaa haga guyyaa irratti kanneen wareegama lubbuu saba isaaniif karaa aartiitu qabsaa'anii saba isaaniif wareegan keessaa kan yeroo dhiyootti isaanii yaadannudha. Yeroo ammaa kanatti ammoo artistoonni Oromoo faana Hacaaluu fa'aa kanneen faana Wasanuu Didoo fa'aa kanneen hafteen Eebbisaa Addunyaaf Usmaayyoo Muusaa kumaatamaadhaan ba'anii qabsoo isaanii falmachaa jiru. Haa ta'uutii yeroo ammaa kanatti artistoonni Oromoo jajjaboon karaa aartiidhaan haala ittiin siyaasaa fi dinagdeen akkasuma hawaasni Oromoo keessa jiru karoota kiliippiidhaan miidhagsanii haala nama ajaa'ibsiisudha. Yeroo ammaa kanatti mul'ifachaa jiru. Erga Tiiqaa Tafarii galma dhugaa jedhee kiliippii kwaalitiin isaa guddaa ture karaa YouTube isaa gadhiisee har'a miiliyoonii 2 olitti kan tilmaamu kan ilaalame artistii Tiiqaa Tafarii saaqisaangaa jechuudhaan yeroo qabsoo qeerroo fayyaanee gidduutti nama shoora guddaa karaa aartiidhaan qabsoodhaaf gumaacha guddaa godhe keessaa isa tokko. Itti aanuudhaan ammoo Kiyyaa Badhaadhaa Barraaqi jechuudhaan wallee ajaa'ibsiisaa hojjetee gara miliyoona 3 wayiidha kan namni ilaale. Itti aanuun ammoo Galaanaa Gaaromsaa kanneen kiliippii isaa hojjete keessaa kan nama ajaa'ibu teessuma duwwaa kan homtuu hir'an teenye gaararra kaa'ee piikchariin sun aga qaama mootummaa tolboodhaan irratti odeeffamaa ture. Artist Galaanaa Gaaromsaa yeroo ammaa kana baatii 2 dura kan gadhiifame miliyoona 4 ol kan ilaalame ta'uu argaa jirra. Gama biraan ammoo dhiyeenya kana erga Galaanaa Gaaromsaa
baasee booda saglii jechuudhaan leencoo gammachuu kuttaa'e jedhee kan beekamu wallee ajaa'ibaa kan dura hojjetee ture kiliippiidhaan amma immoo saglii jedhee sirbaa naannoo Wallaggaa Ilubaaboor haala qabeenya lookeeshinii haala Oromiyaan itti jirtu miidhagaa hedduu kan nama hawwatu akkasuma yuutuuberoota bebbeekamoo kan Naayijeeriyaa, Tanzaaniyaa, Ruwaandaa, Keeniyaa, Itoophiyaatu dabalatee hedduu haala qabiyyeessaa, haala uffannaa, haala aadaa, haala sirbaa daayirektera namas sirba sana hojjete hedduu dinqisiifamaa. Isa duras ammoo Andu'aalem Gosaa Magaal Qalloo jedhee sirba Abiyiti Gurguratan wallee ajaa'ibsiisaa ta'e baasee ittaanee ammoo sirba raayyaas hojjetee jira. Sunneenis gara miliyoona 2 olitti miliyoona 3 olitti kan ilaalamee fi akkasuma dhageettii guddaa kan argatedha. Yeroo dhiyoo asitti ammoo darbee ilaalla jechuudhaan Andu'aalem Gosaa wallee ajaa'ibsiisaa ta'e hojjetee jira. Sanarratti egaa artistii fi aartiin Oromoo karoota adda addaadha kan inni waan keessa jiruu fi akkasuma waan garaasaa keessa jiru akkasuma haalli uummata isaa irra jiru kan itti ibsatu. Andu'aalem Gosaa artistii jabaa fi artistii Oromoo qara hayyuu ta'ee kan amma bakkoota aartiin Oromoo hin ga'a jedhamee hin yaadamne nama geessisuuf tattaafatu keessaa isa tokkodha. Horii bulittiin jenna. Yeroo dhiyoo asitti ammoo saglitaanii ammoo Geetaawun yeroo ammaa kana YouTube irratti kan gadhiise sadii obs jedha. Wallee dinqisiisaa ta'ee kan hedduu nama hawwatuu fi akkasuma ammoo daayirektarri isaa aktiin achirratti godhamu kan tokkoon isaa yoo xiqqaate iskiriiptiitti yoo barreessan kan fiilmii 2-3 ol ta'udha. Kiliippiin kun kiliippii nama ajaa'ibsiisudha. Yoosaan Geetaawun wallee kana karoota hedduudhaaf namoonni garaagaraa TikTok wantoota garaagaraa irratti Instagram like kanneen biroo irratti namoonni hiika mataa isaaniitti kennaa jiru. Egaa haala qabiyyee kiliippiin sun itti hojjetame hedduu kan nama hawwatuu fi kan ergaa ifatti hin beekamne garuu immoo ergaa dhugaa ta'e kan qabudha. Egaa inni ergaa kana maaliif akka jedhee karaa kamitti akka hiikamu isatu beeka. Ammoo namoo garaagaraa isaatti haala qabsoo fi haala siyaasaa haala hundumtuu irra jiru irratti namni akka dhuunfaa isaatti itti garoota hedduutti hiikkachaa jira. Garuu artistiin Oromoo Yoosaan Geetaawun waan Oromoodhaaf hojjetu cufa haga har'aatti shiraa fi homaa tokko malee qabsoo Oromoo, qabsoo qeerroo, qabsoo waraana bilisummaa Oromoo, qabsoo aktiivistiin Oromoos haa ta'u qabsoo gama kamiin uummata Oromoo utubuuf godhamu keessatti nama qooda guddaa baachaa ture ammallee baachaa jirudha. Horii bulii galatoomaa jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya artistooti saba ofiif dhiigan wallee ajaa'ibaa kana baasaa jiru. Kana duras kanneen baasaa turan numa jiru. Kanneen hojjechaa jirtanis itti milkaa Rabbii hamtuu jalaa isin hambisu jenna. Gara biraan ammoo artistoota haqa uummataa daandii gubbaatti dhiisanii dhimma dhuunfaa ofiif goran gabaabumatti isin biraan ga'uu yaalla dhaggeeffattoota keenya. Egaan akkuma qabsoon Oromoo karaarraa butamee artistoonni Oromoo hedduunis maallaqaaf jecha daandii qabsoo Oromoorraa of butammoo hin butanisa jedhan kan Rabbiif dhiifna. Egaa haa ta'uutii namni dhugaa sabaa nyaatee homaa fayyaa hin qabu maraataa yoo hin ta'in. Egaa akkuma gabaabaatti namni dhuunfaa ofiidhaaf dursa kennee yeroo adda addaatti qabsoo Oromoo kan karaarra dhaabee ganaa ture isa keessaa namni tokko Tsaggaayee Dandanaa yookiin ammoo Sayyoo Dandanaa ifatti kan beeknudha. Yeroo machaaftuu lama nama qabeenya machaaftuu lama nama hangafatee warrootachi keessaa dhiisisee meeshaa
achi keessa jiru guututti konkolaataatti fe'atee mana ofiitti geeffate artist Tsaggaayee Dandanaati. Kun ragaa qabatamaan dhalootatti kan darbaa jiru kan boor guyyaan deebii laattuuf ta'a. Har'as irra darbee qabsoo Oromoo kana kararra dhaabee yeroo inni lubbuu dhabuu fedhutti uummati Oromoo bitaa mirgaa itti lallabatee erga fayyifatee booda yeroo lammaffaa saba ofii ganee jira. Dhiyeenya kana mootummaa Dooktaraa Bilchiginnaa bira dhaabbatee ajuunsa raayyaa ittisa biyyaa jechuudhaan kan sirbedha. Raayyaa ittisa biyyaa hundaafuu raayyaa ittisa biyyaati. Haa ta'u immoo yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo, daa'ima Oromoo, haadha Oromoo nama qaama ajjeesaa jiru faarsuun yakka caaludha. Itti aansuun ammoo Saaliyaamis akkasuma raayyaa ittisa biyyaa jechuudhaan wallee baaftee jirti. Itti dabalaan Saaliyaan wallee qofaatu isaanii karaa sooshaal miidiyaa uummata faanfaajii humuudhaaf akkasuma immoo qeerroo gadi tuffachuu akkasuma kanneen uummata Oromoo qabsaaniin hattoota jechuun akkasuma waraana bilisummaa Oromoo illee kan kaleessaa abaa'oo jettee weellistee faarsaa turte isaan hattoota yookaan ammoo isaan shira uummata Oromoo irratti warra dhiiga Oromoo nyaatan jechuudhaan qabsoo Oromoo warra lubbuu laachaa jiran waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf yaalii gochuun daba caaluu ganummaa caaludha. Kanas yeroon waan deebii itti laatudha. Itti aansee ammoo Leencoo Abduu Shukur nama aartii Oromoo keessatti walleedhaan beekamu akkasuma ammoo harmeen isaa Makkiyaan nama qooda guddina afaan Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabdu Makkiyaa nama beekamtuu fi akkasuma nama Oromoo qooda guddina afaan Oromoo kanaaf bakka guddaa laattee umurii ishee guutuu hojjechaa turteedha. Haadhisaa kabajamtu. Haa ta'utti Leencoo Abduu Shukur yeroo ammaa kana afaan Oromoo bira darbee afaan Amaaraadhaan sirna raayyaa ittisa biyyaa jedhuu fi akkasuma ammoo adeemsi Oromoo Finfinneen kiyya yookaan ammoo Dirreedawaan kiyya kan jedhu hin barbaachisu hin ta'us kan kee qofti jedhee faallaa Oromoo ifatti afaan warra kaabaadhaan Oromoo irratti dhiichisaa jira. Nama kanaaf egaa deebii guddaa haga kanaatti yookaan ammoo walleedhaan nama qooda qabsoo Oromoo keessatti nama qooda guddaa qabu miti. So sanaa fi kanas artistiin Oromoos haa ta'u adeemsi qabsoo Oromoo guyyaa keessa waan deebii isaaf laatudha. Gama biraan ammoo kan nama ajaa'ibsiisuu fi kan nama dinqisiisu artistii yeroo qabsoo qeerroo jennutti agaa qawwee hidhatee waraana bilisummaa Oromootti makamuun lolee akkasuma ammoo qeerroo dammasuudhaan namni qooda olaanaa qabu ture artist Caalaa Bultumee yeroo ammaa kana sirna bilchiginnaa ol kaasuun Dooktar Abiy Ahmediif waayila yookaan ammoo soddaa ta'ee fi itti galuudhaan qabsoo Oromoo kana gurguruu bira darbee haqa Oromoo xiqqeessuudhaaf Oromoo tuffachuu akkasuma ammoo qabsoon Oromoo isa malee akka waan hin deemnetti karaa miidiyaa fi TV biyyoolessaa bahuudhaan Oromoo kana maaf hin kaaneree maaf hin qabsoofne nuti hin jiru taanaan Oromoon hin jiru haga jechuutti nama geedha. Namni kun nama qooda wallee afaan Oromoo weellisuudha wallee qabsoo weellisuudha nama qabsoo qeerroo keessatti qooda olaanaa qabuudha. Haqasaa dhoksuun hin barbaachisu. Haa ta'u ammoo yeroo ammaa kanatti haqa kaleessaa gocha kaleessaa fi dadhabbii kaleessa godhee hundumaa of cinatti dhiisee karaa daandii gubbaarra dhiisee lubbuu qeerroo haga kanaa yeroo sanatti deggiree qabsootti bobbaasee onnee dho'achiisee ummata manaa gadi yaasee sana hundaaf deebiin otuun argamin deebii saba kanaa hundaa ofiif deebii godhatee ofiisaatti jireenya ofii yookaan ammoo jijjiirama mataa ofiif jecha qabsoo sabaa daandii gubbaatti dhiisee saba ganee jira. Kuni kan nama ajaa'ibsiisu. Caalaa Bultumees guyyaa lamaan kana karaa YouTube'dhaan sirba raayyaa ittisa biyyaa jedhu gadhiisee jira. Egaa mootummaan Dooktar Abiy 4 kiilootti artistoota Oromoo hedduu waamee akka raayyaa ittisa biyyaa faarsaniidhaaf
pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee masaraa mootummaatti kanneen akka Caalaa Bultumee, Saaliyaa kanneen biroollee hunda dabalatee gamasitti amanii turan Abbuush Zallaqaa dabalatee isaan egaa amma gadi ba'anii booda waa Itoophiyaa faarsuu fi raayyaa ittisa biyyaa faarsuu qofarratti akka xiyyeeffatan hadda durummaan hojiin itti kennamee maallaqi guddaan irratti ba'ee hojjetamaa kan jirudha. Yeroo ammaa kana hundi isaanii dhimma raayyaa ittisa biyyaa irratti jabeessanii hojjechaa jiru. Caalaa Bultumees nama 11,000 laalee fi guyyaa lama dura sirba gadhiise raayyaa ittisa biyyaa jedha. Egaa akkuma argaa jirrudha hagam uummata biratti sirbisaa kun fudhatama qabu baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namni saba ofiitti malee dhumisaa ni maraataa jedha Oromoon. Sun waan afa qabdu miti. Qabeenyiidhaa fi guddinne yookaan immoo qabaachuu yookaan immoo hangoo qabaachuun waan haqa uummataa irraati nama bilisa gochuu hin dandeessisu. Caalaa Bultumeedhaafis guyyaan waan deebii laatuudha. Artistiin Caalaa Bultumeetti dhibba naannoo 10,000 onnee qeerroo kiyaafilee erga gaafa Hacaaluun du'e as Hacaaluu kan fakkaatu 100 ol nuuf dhalateera. Galanni saba guddaa Oromoo fakkaatuma artistoota keenya kanneen saba uummataa hin nyaanneef haa ta'u jenna. Gama biraan ammoo Artist Abbuush Zallaqaa yeroo adda addaatti deddeebi'ee Itoophiyaa jechuun ilmaan isaa buusee bu'aa jira. Waan goonuu qabnu. Akkuma beekamu Artist Abbuush Zallaqaa waggoota hedduu dura wallee afaan Amaaraa albeema guutuu fi akkasuma ammoo siingilii afaan Oromoo lamatti makuun afaan Amaaraa sirbuuf yaalii guddaa gaggeessee ture. Haa ta'uutii Artist Abbuush Zallaqaa wallee kana eeggaa baasee booda eessaa dhuftee namni ittiin jedhe hin jiru. Haa ta'uutii wallee Abbuush Zallaqaa siingilii 2 sana uummati Oromoo garuu kabajee fi wallee isaa sana 2 dhaggeeffatee fi Abbuush Zallaqaa amilee isaa eege. Yeroo lamaffaa albeema afaan Oromoo guutuu baase. Abbuush Zallaqaa Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa fi beekamtii guddaa eeggaa horatee bubbulee jira. Artist Abbuush Zallaqaa wallee aadaa adda addaa miidhagsee sirbuudhaan nama beekamudha. Keessattuu aadaa Gujii, Booranaa, Saakuyyee, Gabraa, Hormaa utuu hin jedhin nama akkaan aadaa bareechee sirbuudha. Haa ta'uutii Abbuush Zallaqaa saalaa hamma dhufe kanatti makamuudhaan gara masaraa mootichaatti waamichi godhamee fi gara afaan kaleessaa aadaa kaleessaa ittiin sirbu cufa lafa kaawwatee Abbuush naatti agaree jechuudhaan faarsuu eegalee. Kana uummati Oromoo yeroo ammaa kanatti naatti agarii kan markaa qaban kana akseptiin goone yookaan immoo uummata Oromoo hin liqinfamne waan ta'eef uummati Oromoo Artist Abbuush Zallaqaas akka agadaa alalfatee isa tufee jira. Egaanis Artist Abbuush Zallaqaa waan kaleessa Oromoon fedhuu fi hawwu hundaa osoo beekuu qabsoo uummata kanaaf cinatti dhiisee aadaa afaan saba kanaaf cinatti dhiisee isa kaleessatti beekamu dadhabee ittiin maal ta'u ittiin homaata akka fiduu hin dandeenye itti deebi'ee naata agaree haati farrasimechaa jira. Rabbii isaa gargaaru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kana qaba faanni aartii Oromoo gadhee hedduu miidhagaa hedduu qaba. Addunyaa kanarra waan tokko wal fakkaataa ta'uu hin danda'u. Gaariinis gadheenis akkuma jiru waan hundumtuu waluma qixa. Kanaaf ammoo nuti artistoota keenya jajjaboo qabsoo uummata isaanii cina dhaabbatanii wareegama barbaachisaa kafalaa jiraniif hojii isaan hojjetanii garasitti nutti fidan nuti immoo jabeessinee isaan bira dhaabbannee yoo waa godhullee dadhabne share like tiktokitti akkasuma promotion hojjechuudhaan isaanii beeksisuu qabna. Isaaniif akka waan isaan hojjetan kun dhageettii godhatee fi akkasuma akka isaan amilee argatan godhuufiin dirqama uummata Oromooti. Akkasuma immoo dirqama uummatichi yoo guddina afaansaa fi aartii akkasuma aadaa sitti barbaade aartistii isaa ka haqa isaa hin nyaanne ka haqa isaa eegee fi haala itti uummisaa jiru
hubatee faana deemu kana cina bu'uudhaan isa gargaaru even faayinaanshaaliidhaan illee isa gargaaruu qaba. Waan hundumaan uummati isaa artistii isaa kabajachuu eeggachuu qaba jechuun barbaada. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asitti xumurra. Sagantaa keenya jajjabduu guyyaa itti aanu qabannee isiniif dhiyaanna. Haga nu waliin turtanitti galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.